kan barreeffame dhaggeeffannaa. Yesuus akka isaan irra kaa'uu fi namoonni tokko mucoolii gara isaatti fidanii barattoonni immoo ifatanii isaan dhowwan. Yesuus garuu yommuu kana argee aaree barattoota isaatiin lakkisaan mucoolii gargoo haarfanii hin dhowwinaa mootummaan Waaqayyoo akkasiitiif ta'a. Ani dhuguman isinitti himaa eenyullee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simatutti kan hin simanne ittiin galu jedhee mucoolii hammatee harka isaa isaan irra kaa'ee isaanis eebbisee. Ameen. Amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu barsiisee kadhataa abbaa keenya walii wajjin bakka daa'imman kanaa taanee kadhanna. Yaa abbaa keenya Waaqa kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irrattis haa ta'u. Handhuura hundee keenya irraa nuuf kenni, yakkaa keenyas nuuf dhiisi. Nus sabni akkaniif akkuma dhiifnu garaatti nu galchi. Hamaan nu oolchi malee mootummaan kee yoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Waaqayyoo odoluu keessanii fi gadi-ba'uu keessanitti sinaa eegu amma bara baraatti. Ameen. Amma walii wajjin akkuma dhaabamee jirutti bakka ijoollee kanaa taanee ibsa amantii kiristaanummaa keenyaa beeksifanna. Aannan manaa hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti uumaa Waaqa lafaatti tokkicha Ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti kan ulfeeffame Hafuura Qulqulluudhaan kan dhalates Maariyaam dubarraa kan dhiphates gara Philaaxoos Beentamichaatti kan fannifames kan du'es kan awwaalames Si'oolittis kan gadi bu'ee guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e gara Waaqaattis kan ol ba'e hundumaa kan danda'u gara mirga Waaqayyo Abbaas kan taa'u achiis kan deebi'u warra jiraniif warra walitti faraduudhaaf nama Hafuura Qulqulluutti tokkicha qulqullaa'aa waldaa kiristaanaa tokkummaa qulqullootaas dhiifama cubbuus du'aa ka'uuf fooniis jireenya bara baraas. Ameen. Amantoonni noora. Sama warri tumsitoonni keessan garagaraa asfaataniitu tumsitu abbaan kiristaanaa haala kiristaanaa akkasumas warra kiristaanaa garagaraa asfaatan. Fede ulang. Ini Tuhanku, Siju Pamakawa Kayu Abad, Kanimat, Anak Budak Berkulu, Wakil Tokon, Amin. Bika rumah. Rumah Siju Pamakawa Kayu Abad, Kanimat, Anak Budak Berkulu, Wakil Tokon, Amin. Nafri Dera. Tiba-tiba.
Nablis Jabala, Sisu Amakawa Kegafat, Anilman, Anapulu Kulu, Wakil Tokon, Amin. Jabdu Devaran. Asal online ini bos. Jabdu kepada Sisu Amakawa Kegafat, Anilman, Anapulu Kulu, Wakil Tokon, Amin. Wabi baca. Wabi baca. Wadi Bala, Sisu Amakawa Kegafat, Anilman, Anapulu Kulu, Wakil Tokon, Amin. Samuel Shimas. Samuel Shimas, Sisu Amakawa Kegafat, Anilman, Anapulu Kulu, Wakil Tokon, Amin. Nafsi Mutara. Lapsi Uttata, Sisu Amakawa Kegafat, Anilman, Anapulu Kulu, Wakil Tokon, Amin. Kedoran Rasa. Kedoran Rasa, Sisu Amakawa Kegafat, Anilman, Anapulu Kulu, Wakil Tokon, Amin. Dewi Torasana. Dewi Torasana, Sisu Amakawa Kegafat, Anilman, Anapulu Kulu, Wakil Tokon, Amin. Mendoakan kedua wakil Bapak Bupati Yesus Kristus, Jami Pafur Kulungan Mafa, Kang Sinalaki Sefi, Kukisan Kang Sinalaki Sefi, Ayana Sati Diri Jabar Barat Isna Ibu, Amin. Segala terima kasih. Mendoakan Yesus, Yakov Tabraman Diratu, Yai Sawakan Diratu Agar Manggutu, Kota Kristiana Kisukul Kulu, Gahong Duma, Kumnaki Fiwani Kufi, Wahai Kufi,
Mangomong sekali kanafi supaya tulungan harap dengan nafas cuan kinitif darahnya yang butuhkan segala temannya seselanjut tak kebudatan berdoa ke Kristus dan hukumnya segala kisah ini kiranya harap